Falagaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu akkaawuntiin waanii chaaptar 5 waliin eegallee turre yeroo darbe achi keessattis kaashiin maal akka ta'e maaliifis akka nu fayyadu akkasuma internal controlliin maal akka ta'e waliin ilaalaa turre jechuudha. Har'ammoo chaaptarii masana paartii lammaffaa isaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Innis accounting procedure for cash control kan jedhu egaa kutuma kanaan wal qabatee bank reconciliation kutaa murteessaa ta'ee waliin ilaalla jechuudha. Egaan maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu sana tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'a nu cina dhaabbadhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu anis kan sin wajjin jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaruu Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Egaan kallattumaan gara mata duree keenya har'aatti ceenu jechuudha. Mata dureen keenya har'aa akkuma isinitti hime accounting procedure for cash control jedha. Innis egaa accounting procedure yookiin kaashii of harkaa qabnu kana eegumsa isaaf yookiin kontiroolii isaa fi wantoota nu barbaachisan muraasa ilaalla. Sanumaan wal qabatee bank reconciliation maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Egaan cash controlii kanaaf wanti baay'ee murteessaa ta'e inni jalqabaa maalidha? Akkuma sirraa argaa jirtanii use of a bank account jedha. Bank accountiin kun maaliif akka nu fayyadu ilaallaa jechuudha. Bank accountii kana of harkaa qabaachuun keenya. Inni jalqabaan faayidaan bank accountii kana fayyadamu maalidha? It saves depositories jedha. Maal godhaa? Depository kana save godhaa. Maallaqa yookiin kaashii of harkaa kana qaban kana nageenya isaaf isa fayyada jechuudha. Tokko karaa kam yoo jettanii one it minimize risks jedha. Bank accountii kana fayyadamuun keessan maalidha? Inni jalqabaa bu'aan isaa riskii minimize gochuuf jechuudha. For example, amma kaashii qabdan kan harkatti baattanii yoo deemtan fakkeenyaaf salphumatti hattuun sin harkaa fudhachuu dandeessi jechuudha. Hattuun sin harkaa fudhachuu dandeessi. Garuu bank accountii qabaattanii accountii sanarra yoo kaawwattanii maal sinii godha jechuudha? Salphaatti hatamuu hin danda'u jechuudha. Tokko faayidaa gama kanaa yoo ilaalle riskii nuuf hir'iseera jechuudha. Inni kan biraan it minimize amount of currency on hand jedha. Currency baay'inaa yoo qabaattan amma harkatti baachuurra bank accountii godhachuutu irra bu'aa qabeessadha. Inni kan biraanii it serves an agent. Gaafa bank accountii qabaattanii amma for example biizinesii ta'e wayii qabaachuu dandeessu. Kana keessatti bank accountii kana qabaachuun keessan akkamitti sin fayyada jechuudha. Akka agentiitti sin fayyada jechuudha. Maaliifi kaashii siniif sassaabuu danda'a. Maallaqa siniif sassaabuu danda'a. Achuma irrattis paymentii keessan raawwachuu dandeessu jechuudha. Collectionii fi paymentiin kaashii karaa bank accountii sanaa salphaatti raawwachuu dandeessu jechuudha. So baankiin achi keessatti akkamitti sin fayyada? Akka agentiitti sin fayyada jechuudha. Bu'aan bank accountii qabaachuun ni lammaffaan kana. Inni kan biraan it improves efficiency and effectiveness kan jedhudha. Ga'umsaa fi bu'a qabeessa akka taatan sin godha jechuudha. Kostii salphaa baasanii akka bu'a qabeessa taatan niif sin fayyada jechuudha. Inni kan biraan provide independent verification jedha. Check and balance kan jedhu ni beektu natti fakkaata CVK irratti. Akkamitti it creates a double record of bank transaction jedha. Amma fakkeenyaaf kaampaanii tokko yoo fudhattani baankiin financial statement kan kaampaanii sanaa ni qopheessa. Akkasumallee kaampaaniin sun financial statement kan mataa isaa hin qopheeffata. So yeroo dhuma ji'aa irratti maalidha? Wal fakkaataa ta'uu qaba. Inni baankii irraa qabu sunii fi kaampaaniin baankii irraa hamma inni qabu suni financial statementiin isaa fi financial statementii kaampaaniin sun hojjetate sun wal fakkaataa ta'uu qabu jechuudha. Isa kanan create a double
record of bank transaction kan jennu jechuudha. Isa kana maalidha? Deeply kan ilaallu kanadha. Bank reconciliation kan jedhu fuulduratti ni ilaalla waan ta'eef kana keessa galleeti ilaallaa jechuudha. Kanaaf bank account fayyadamuun kan nu fayyadu. Tokko immoo kaashii keenya kana control gochuuf kan nuyi fayyadamnu maalidha? Inni bu'aa qabeessi kan biraan peetii kaashii kan jennu. Isa kanas deeply fuuldura jira. Paartiin itti aanu waa'ee peetii kaashiiti. Peetii kaashii cash change fund kan jedhu kana fakkeenyaaf garuu waan kana haala isaasnitti himuu fi peetii kaashii maal akka ta'e fakkeenyaaf peetii kaashii jechuun kaashii qofaatti adda bahee jechuudha. Specific purpose tokkoof adda bahee maalidha? Kaffaltii xixiqqaa ta'an kaffaluuf jechuudha. Amma meeshaa gatiin isaanii xixiqqoo ta'e kaffaluuf cheekii barreessuun nu barbaachisu jechuudha. Maal goona isaaf jenneet waan akkasii kana bituuf maal goona kaashii qofaatti keenyaa jechuudha. Booksii mataa isaa qopheessinee fi qofaatti keenya kaffaltii xixiqqaa kaffaluuf. Isaa booddee waan xixiqqoo kana yoo hin binna ta'e maal goona kaashii sanaaf qophaa'e sana keessaa baasna malee cheekii amma babarreessuun nu barbaachisu jechuudha. Amma specific purpose akkasiif kan dhaabbatedha. Deeply kana paartii ittaanu keessatti ilaalla peetii kaashii maal akka ta'e. Ammaaf garuu bu'aa inni kaash kontiroolii keessatti qabu kaasuu fi kanas keessatti barbaachisa. Inni kan biraan voucher system or cash payment jedha. Inni kun immoo a return network of approval by authorized individual to ensure all disbursement by check are proper jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf baasiin tokko gaafa ba'u jechuudha. Meeshaa garaagaraan tokko gaafa ba'u cheekiitu barraa. Cheekiin barraa'e kuni maal ta'uu qaba? Namoota authorized ta'an individually authorized ta'an jechuudha. Isaan kanaan irratti mallattaa'uu qaba. Maaliif paymentiin kaffalame sun maal ta'uufi sirrii ta'uusaa mirkaneessuuf jecha maalidha? Individualiin authorized kanaaf aangoo qaban ni jiru. Isaan maal godhu irratti mallatteessu jechuudha. Inni akkasii voucher system or cash payment jedhama. Akka peetii kaashii miti jechuudha. Peetii kaashiin amma meeshaa xixiqqoo kana gaafa binnu qofaatti achi keessaa ba'a cheekii barreessu approval akka kana network of individualiin barbaachisu jechuudha. Inni kun garuu namoonni muraasni sanaaf authorized kan ta'an jechuudha irratti mallatteessuu isaanii gaafata. Maaliif disbursementiin sun cheekii ta'uusaa mirkaneessuuf jechuudha. Sirrii ta'uusaa mirkaneessuuf jechuudha. Inni kuni a voucher is an authorization from prepared for each expenditure. Baasii tokkoof maalidha? Authorization barbaada. Mirkaneessuu barbaada jechuudha. Vouchering jechuudha. Voucher jechuun akkasidha. Is an authorization form prepared for each expenditure. Authorization formidha. Akka documentii wayiiti expenditure baasii garaagaraaf jechuudha. Kan qophaa'edha. Gaafa baasiin tokko ta'u irratti mamallattaa waan akkasiiti. Inni kan biraan bank reconciliation akkuma dura isiniin jedhe check and balance financial statement kaampaaniin qopheessaa. Akkasuma baankiin qopheessaa sun wal bira qabameeti ilaalamaa jechuudha. Dhuma at end of the period yeroo sana wal qixa ta'uu qaba. Yoo wal qixa hin taane ta'e adjustmentii barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo baankii galchuu maalidha? Haaluma kun ni beektu natti fakkaata. Nama kamiifuu haaraan ta'u bifa kanaan kan inni galchuu akkuma asirraa argaa jirtan kanatti. Garuu yeroo depositiin ta'u jechuudha. Authorized employee should make a deposit. Namni aangee tokko jiraachuu qaba jechuudha. Deposit kaampaanii fudhaa yeroo baay'ee waa'een bank reconciliation kun kaampaanii irratti xiyyeeffata waan ta'eef maalidha? Authorized employee tokko maal gochuu qaba? Deposit kana gochuu qaba jechuudha. Abbumti barbaade dhaqee deposit gochuu hin danda'u. Namni aangee jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf kana qofaa qabachuu qabdu. Foormiinsaa yaa'u akkuma beektanii bifuma kanaan arguu dandeessu. Bank accountii warri qabdanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan writing checking. A writing instrument signed by a depositor ordering
the bank to pay a specified sum of money to designated person or to his order. There are three parties involved in writing or payment of check jedha. Amma writing checking kun yookiin cash withdrawal kan jennu kun akkamidha? Maalidha? Instrumentii wayiiti maal godha? Depositorytu gara maalitti erga? Gara baankiitti erga. Namni akkasii kanaaf birrii hamma kana laadhu jedheeti maal godha? Instrumentii wayii waan akka dookumentii wayii gara baankiitti erga. Baankiin immoo baaseeti itti kennaa jechuudha yookiis in kaffalaaf jechuudha. So amma yeroo kana jennu nama sadiitu jira jechuudha. Qaama sadiitu jira. Yeroo baay'ee amma maalidha? Meekerii kan jennu yookiin diroowerii. Kana jechuun the party who signs the check or the depositor or a business jedha. Amma kana jechuun meekerii kan jennu kun as keessatti maalidha? Nama cheekii sana barreessudha. Maallaqni amma kana ta'e akka bahu jedheeti baankiif hin barreessaa jechuudha. Baankiin immoo maal godha? Hin baasaa jechuudha yeroo sana. Yookiin depositoriin maallaqa baankiirraa yoo qabaate nama akkasii faa kaffalamu jedheeti kaffali yookiin kenni jedheeti cheekii barreessaa jechuudha. Inni cheekii barreessu kun eenyudha? Meekerii or diroowerii jedhama. Payii kan jennus immoo ni jira qaamni lammaffaan. Inni immoo party to whom the check or money or is payable or given jedha. Nama maallaqni sun kaffalamuufidha. Amma caalaani cheekii barreessa yoo ta'e gara baankiitti baankiin jira, caalaan jira, tolaan jira. Cheekii kan barreesse caalaa yoo ta'e caalaan meekerii or diroowerii jedhama. Baankiin immoo maalidha? Payer or diroowii jenna asumarraa akka hubattanitti jechuudha. Tolaan immoo maalidha? Payiidha. Inni immoo kan maallaqni sun itti kaffalamuuf jechuudha. Maaliif baankii akkaawuntii fayyadamaa jirra waan ta'eef gaamma baankii akkaawuntii fayyadamaa jirra waan ta'eef kaash kolleekshiniif peeyimentiif nu fayyadaa jenneerra. Kaash peeyimentiif kolleekshiniif nu fayyadaa jenneerra. Yeroo amma kanaaf qaamni sadiin barbaachise. Yeroo caalaani maal godhu? Peeyi godhu baankii fayyadameeti kan inni peeyi godhu jechuudha. Kanaafidha qaamni sadan kun barbaachise. Caalaan yoo meekerii yookiin cheekii sana barreesse baankiin hin kaffalaa, kan inni kaffalamuuf immoo tolaadha jechuudha. Qaamni sun sadan jiru jechuudha. As keessatti caalaa meekerii or diroowerii baankiin maalidha? Peerii or dirooweridha. Peeyiin immoo yookiin kan hin kaffalamuuf immoo tolaadha jechuudha. Bifa kanaan hubachuu dandeessu. Inni kabiraan bifa kanaan kan inni qophaa'u dookumentichi jechuudha. Bifa kanaan qophaa'a akkuma asirraa argitanitti maqaa kaffalameefidha. As jira bakki mallattooni. Bifa kanaan foormii akkasii qabaata jechuudha yeroo peeyimentiin kaffalamu jechuudha. Dirooweriin kaampaanii kanadha. Peeyiin immoo akkuma asirraa argitan maqaa nama kanaati. Naashinaal Baank and Trust kan jedhudha. Peeriin yookiin baankiin immoo kanadha jechuudha. Inni kabiraan Transakshinii kanaaf maal fayyadamuudha? Electronic fund transfer kan jedhu gabaabumatti isa kana jechuun maalidha? Karaa dijitaala ta'eetiin kaffaltii kaffaluu waan jedhamu walii wal qabata. Electronic fund transfer system kan jennu kun jechuudha. Akkuma asirraa argitan maal jedha? Disbursement systems that use wire, telephone or computer to transfer cash from one location to another jedha. Gara lokeeshinii tokkooti gara lokeeshinii biraatti daddabarsuu fi electronic fund transfer yookiin digital banking kan jennu jechuudha. Karaa digitaala ta'een fayyadamuudha. Inni ammaa kun baay'inaan koomenii ta'eera. Inni kunis bu'aa qabeessadha. Kaash kontiroolii keessatti baay'ee nu fayyada jechuudha. Maaliif inni kun employiin tokko maal gochuu akka inni employiin tokko kaashii yoo ofii daddabarsa ta'e jechuudha. Qaamaan karaa maanuwaalii ta'e daddabarsa yoo ta'e karaan taane haate yookiin waan biraaf parpasii biraaf itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Isa kana to'achuu fi electronic fund transferiin inni fayyada jechuudha. Inni kabiraan maalidha? Har'a kan ilaallu baankii statementiidha.
baankii statementii ilaalla. Kanumaan wal qabatee bank reconciliation concept baay'ee murteessaa fi barbaachisaa fuuldura kana jira. Bank statementii maalidha yoo jenne prepared from bank's perspective and sent to depositor monthly jedha. Egaa maalidha kuni baankiitu statementii qopheessa. Bank statementii kan jennu kun jechuudha. Eenyutti immoo erga depositoriitti immoo ji'aatiin ergaa jechuudha. Yeroo kana yeroo baay'ee maalidha kaampaaniin jira. Kaampaaniin baankii akkaawuntii fayyadama. Kaampaaniitiin baankiin akka maaliitti fayyada? Akka ejentiitti isa fayyada. Maaliifi baankii akkaawuntii fayyadameetu kaashii kolleekshinii raawwata, kaash peeyimentii raawwata malee yeroo baay'ee kaampaaniin hojii gurguddaa hojjetu maaliin fayyadamu jechuudha. Daarektii ofii sassaabee yookiis immoo ofii sassaabee ofii daarektii peeyin godhu. Yeroo baay'ee dhaqii baankiitti kaffalii, dhaqii baankiidhaa baafadhu jedheetu cheekii barreessa, dhaqii baankiitti kaffalii jedheeti baankiitti ergaa jechuudha. Kastamerii isaa yeroo baay'ee kaampaaniin. So yeroo kana gaa baankiin maallaqa kolleekti godheef jechuudha. Bakka kaampaanii sanaa bu'ee akka ejentiitti fayyada argatee bakka kaampaanii sanaa bu'ee maallaqa walitti qabeef sana yookiin sassaabeef sana kastameriirraa cheekii karaa baankii sana kaffalame hundumaa maal godhaa dhumarratti dhuma ji'aarratti maal godhaa isteetimentii qopheessaa jechuudha. Isteetimentii qopheesseeti dhuma ji'aa sanarratti maal godhaa gara kaampaanii sanaatti ergaa jechuudha. Egaa waan akkasiidha bank statementii. Every deposit bank receive in an increase in bank liability or an account payable to the depositor jedha. Tokkoon kaampaaniin deposit godhu suni yookiis individualiin mayyuu fudhaas irratti maal godhaa baankii liability dabalaa jechuudha. Baankii liability dabalaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ABC kaampaanii tokko jira jennu gaafa deposit godhu kaash jedha baankii yeroo galmeessu 1,000 yoo ta'e 1,000 debit godha. Inni kabiraan maal godha payable to ABC kaampaanii jedhee maal godha 1,000 credit godha. Maal godhe jechuudha karaa biraa liability isaa dabaleera jechuudha. Kanaaf inni every deposit bank receive is an increase in bank liability kan jedhu. So inni kabiraan list a numerical sequence all paid check along with date check was paid and this amount or cancelled check jedha. Bank statementiin kun egaa maal godha cheekii kaffalaman cheekiin kaffalamni guutummaa walitti qabeeti in hojjeta jechuudha. Waan akkasiidha. Bank includes bank statement memorandum explaining other debit and credit it makes to depositor account jedha. Tokkoon deebitiif krediitii waan ta'an jechuudha. Cheekii kaffalamanii fi akkuma nama isiniin jedhe cheekii kaffalamanii fi cheekii yookiis receivability jiran yookiin waan kaampaanii sanaaf gale tokkoon maal godha hin galmeessa. Inni kun memorandum jedhama. Inni deebitii akkaawuntii kaampaanii sanaa hammattiin deebitii ta'ee fi hammattiin krediit ta'e sana jechuudha. Kan agarsiisu jechuudha. Memorandum kan jennu kun jechuudha. Kanneen kana qopheesseeti ka baankiin jechuudha. Baankii statementii kanaatiin. Isaa booddee check that is not paid by a bank because of insufficient fund in a bank account is called a net sufficient fund jedha. Not sufficient fund jedha. Warreen kana qabata. Not sufficient fund kan jedhu baankii memorandum kan jedhu kana cheekii paydii ta'anii cheekii unpaydii ta'anii guutummaa kana in qabata jechuudha. Bank statementiin kun isaa booddee dhuma ji'aarratti gara kaampaaniitti ergama. Isaan kun immoo gara fuulduraatti not sufficient fundii maal akka ta'an bank memorandum kan jedhu kun maal akka ta'an in ilaalla. Bank reconciliation keessatti ilaalla waan ta'eef ammaaf bank statementiin kun maal godhaa kanneen armaan gadii kan agarsiisaadha. Check paid and other debit that reduce balance jedha. Baalaansii kaampaanii akkaawuntii sana kan hir'isan
cheekota garaagaraa jechuudha. Isaan akkasii kanan agarsiisa. Debit card transaction kan jennu jira. Electronic fund transfer for bill payment jedha. Mobile baankii fayyadamee yeroo cheekii kaffaluu jechuudha. Electronic fund transferii. Bank statementiin kun kanneen kan hin agarsiisaa jechuudha. Inni kan biraan deposit and other credit that increase the balance jedha. Direct deposit hin jira. Electronic fund transferin kun hin jira. Kanneen kan hin agarsiisaa jechuudha. Bank statementiin kun guutummaa isaa jechuudha. Inni kan biraan debit memorandum kan jedhu. Credit memorandum hin jira. Debit memorandum hin jira. Debit memorandum kan jedhu bank service charge kan jennu jira. Akka ejentiitti waan fayyaduuf jechuudha. Kaampaanii tokko baankiin maal godhaa? Calliseen tajaajilu by the way. Calliseen tajaajilu kanaafiyyuu waan irraa kutatu fayyada qaba jechuudha. Bank service charge kan jennu jechuudha. Akka komishiniitti waan irraa kutatu ni qaba. Innis bank service charge jedha. Inni kan biraan not sufficient fund debit memorandum kan jennu. Not sufficient fund kan jedhu gara fuulduraatti illee nan kaasa. Inni guddaan maalidha? As keessatti sin hubachiisuuf not sufficient fund jechuun fakkeenyaa fi kastameriin keessanii jechuudha. Tajaajila wayii tokko fayyadamee maallaqa isiniif kaffalaa jechuudha. Maallaqa isiniif kaffala waan ta'eef maallaqa isiniif kaffalu sana maal godhaa? Baankii dhaqee fudhadhu hedheeti cheekii isinii barreessa gaa. Mr. Tolasaa kan jedhamu tokko ABC kaampaaniif amma tajaajila yookiin meeshaa irraa biteeti baankiidha qarshii amma kana baasii hedheeti isinii barreessa cheekii jechuudha gara baankiitti Mr. Tolasaan kuni. Isaa booddee isin maalidha? Isin galmeeffattu gaama. Maallaqa inni isiniif kaffalu kana hin galmeeffattu jechuudha. Baankiin isin galmeessa. Isaa booddee isinii financial statement keessan transaction journal keessan irratti galmeessitaniitu akka kaffalameetti jechuudha. Akka kaffalameetti galmeessitaniitu. Garuu baankii cheekii isinii barreessee gaafa maallaqa sana baasuu dhaqxanii jechuudha. Akkaawuntiin Mr. Tolasaa kun maalidhaa? Gahaa miti waan sana kaffaluuf jechuudha. Gahaa miti waan ta'eef baankiin maal godhaa? Gahaa miti hedheetu isiniif barreessaa jechuudha. So not sufficient fund kan jedhu waan akkasiiti jechuudha. Akkaawuntiin Mr. Tolasaa sun yeroo gahaa ta'uu dhiisu kana inni akkasii not sufficient fund jedhama jechuudha. Kanaaf gahaa miti hedhee isiniif barreessaa yeroo dhaqxan hin dhabdu jechuudha. Durammoo garuu maal irratti isin financial statement kan kaampaanii keessan irratti barreessitaniitu jechuudha. Garuu baankii irra hin jiru jechuudha. Waan akkasiidha not sufficient fund jechuun. Credit memorandum kan jedhu immoo not receivable fi interest earned kana qabata. Not receivable kan jennu cash collection jechuudha. Bakka akka ejentiitti waan si fayyaduuf baankiin maal godhaa? Receivable isin qabdan jechuudha. Receivable jettanii wanta isin galmeeffattaniitu tokko maal godhaa? Walitti isiniif qabaa jechuudha. Isin customerii keessan harkaa isiniif sassaabaa jechuudha. Sini gaafuma baankii statement isinitti argamu qofaa isiniif sassaabamuu isaa sana bartu jechuudha. Bakka keessan bu'ee kan isiniif sassaabu eenyudha? Receivable keessanii fi interestii receivable sana irratti argame kan isiniif sassaabu baankiidha jechuudha. Baankiin sana qopheessee dhuma irratti isiniif ergaa jechuudha. Inni kan biraan account balance after each transaction jedha. Inni kun transactioniin erga raawwatee dhumee booddee maal godhaa? Baalaansii isaa isinitti ergaa jechuudha. Isinitti ergaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'uu danda'a? Inni isin galmeeffachaa turtanii fi inni baankiin galmeesse garaagarii ta'uu danda'a. Kanaaf gabaabumatti baank akkaawuntii baank statementii kan jennu maal fa'i qabata jechuudha yookiin maal agarsiisa jechuudha. Beginning cash balance amount made deposit during the year kan jedhu withdrawal during the year kan jedhu hin qabata. Collection ka biraallee qabachuu ni danda'a jechuudha. Isaa booddee at the end of the month
the cash balance jedha. Baalaansii kaashiin sun qabu dhumarratti sana qabataa jechuudha. Yeroo sana erga baalaansii isaa hojjetee booddee gara kaampaanii sanatti ergaa jechuudha. So kana keessatti it is possible that bank may dispatch to the depositor those check which are received and paid during the month. These check are usually called cancelled check jedha. Kana keessatti gaa possibilitiin akkamiin ni jira jechuudha. Financial statementiin baankiin qopheessee fi financial statementiin kaampaaniin qopheesse tokko carraan itti garaagare yookiin probabilitiin itti garaagar ta'u ni jiraataa jechuudha. Bank statementiin haala kanaan qophaa'eeti gara kaampaaniitti ergama. Akkuma asirraa argitan kanatti foormii kana qabaateeti ergama jechuudha gara kaampaanii tokkotti jechuudha. So amma kaash baalaansiin baankiin qopheessuu fi kaampaaniin qopheessu kallattii faallaa walii taa'uu jechuudha. Kallattii faallaa walii taa'u. Yoo dippooziit ta'u baankiin kaashii maal godhaa? Deebiit godhaa. Yeroo withdraw ta'u immoo kaashii kireediit godha. Kaampaaniin immoo yeroo dippooziit ta'u maal godhaa? Kireediit godha. Yeroo withdraw godhu immoo deebiit godha. Amma fakkeenyaaf moobaayil baankii yoo fayyadamtu ta'e yeroo maallaqni isinii galu kireediitii isiniin jedha. Yeroo maallaqa baastan immoo jechuudha deebiitii ta'ee siin jedha baank akkaawuntiin kee jechuudha. Gabaan wanta amma akkamidha beektu? Yeroo dippoosit gootu akkam ta'a? Amma fakkeenyaaf Mr. Caalaa jennu ABC kaampaaniyaa jennu yeroo kaashiin sii galu fakkeenyaaf yeroo kaashii dippoosit gootu kaashii maal godhaa? Deebiit godha. Baankiin yeroo galmeessu jechuudha. Yeroo ati maallaqa sana galchitu kaashii deebiit godhaa. Payable to ABC jedhee immoo fakkeenyaaf kaampaanii sana ABC jennee yoo fudhanne payable to ABC jedhee immoo maal godhaa? Kireediit godhaa jechuudha. Bifa kanaan galmeessa. Yeroo sun bahu immoo yeroo maallaqi sun bahu immoo isuma kana riiversii godhaa jechuudha. Maal godhaa? Payable to ABC jedhee deebiit godhaa. Kaashii isaa immoo kireediit godhaa jechuudha. Reciprocal account balance qabaa jechuudha. Kana jechuun inni yoo dippoozitii kana baankiin karaa deebiitii godhe kaashii jechuudha. ABC kaampaanii yookiin kaampaaniin sun immoo maal godhaa? Karaa kireediitii godhaa jechuudha. Karaa kireediitii godhaa jechuudha. So kana keessatti akkuma dura dubbadhe baanki statementii kana yeroo qopheessanii kaash baalaansiin kun carraatti maal ta'uu qaba? Carraatti wal qixxaachuu dhabuu qabaa jechuudha. Aanbaalaansi carraatti ta'uu ni qabaa jechuudha. So carraatti aanbaalaansi ta'uu erga qabaatee maalidhaa? Baank reconcile godhu adjustmentii raawwachuutu nu barbaachisaa jechuudha. Baalaansi gochuu nu barbaachisaa jechuudha. Sababii kamiif immoo waanni kun aanbaalaansii ta'a jennee yoo laalle sababa lamatu jira. Innis tokko irerii fi time lag kan jedhutu jira jechuudha. Kana jechuun tarii baankiitu dogoggoree fakkeenyaaf 5,000 kan jedhu qabu 500 jedheeti galmeessuu danda'a. Tarii immoo kaampaaniitu 5,000 jedhee kan galmeessuu qabu 500 jedhee galmeessuu danda'a. Sababa kanaaf inni baankii jiruu fi inni baankiin qopheessee fi inni kaampaaniin qopheesse garaagar ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan time laagii kan jennu jechuudha. Time lag jechuun yerootti baankiin galmeesse fakkeenyaaf baankiin galmeesse garuu eenyuun galmeessine ta'uu danda'a. Eenyutuun galmeessine kaampaaniin hin galmeessine ta'uu danda'a. Tarii immoo kaampaaniin galii dheedhee galmeesse garuu baankiin hin galmeessine ta'uu danda'a. Time lag kan jennu jechuudha. Tokkoon isaaniin ilaalla. So sababa kanaafi bank reconciliation nu barbaachisa jedheera. Inni kun immoo maal gochuuf nu fayyada? Meaning and the importance of bank reconciliation gabaabumatti one, it control the accuracy of accounting records jedha. Second, provide check on internal control procedure jedha.
akka internal controlitti nu fayyada. Akkuraasii account recordii kana maal nuuf godha? Sirrii cheekii nuuf godha jechuudha. Provide information for adjusting journal entry jedha. Inni dhumaa determine correct cash balance jedha. Bank reconciliation sababoota akkanaaf nu fayyada jechuudha. Cash balance sun correct ta'uusaa, journaliin hojjenne sun sirrii ta'uusaa cheekii nu godha jechuudha. Maaliif baankiin isin galmeessaa, kaampaaniin isin galmeessaa yeroo sana yoo wal qixan taane akka irerii wayii jiru yookiis wanti hin galmoofne akka jiru cheekii nuuf godha waan ta'eef bank reconciliation sababa kanaaf nu fayyada jechuudha. Akkuma isiniin jedhe immoo bank reconciliation procedure reconcile balance per book and per balance to their adjusted or collected cash balance jedha. Yoogaa amma wal qixa miti ta'e jechuudha. Kan kaampaaniin qopheesseef kan baankiin qopheesse maal godhaa? Adjust godheeti correct cash balance itti deebisaa jechuudha. Dhuma irratti egaa erga adjust ta'e kan kaampaaniin qopheesses kan baankiin qopheesses wal qixa ta'uu qabu jechuudha. So inni kun immoo sababa lamaaf uumama isiniin jedheera. Tokko time laagii jedha, inni kan biraan irerii jedha. Egaa iddoo kanatti sirriitti na hordofaa. Time lag kan jennu deposit in transit jira, outstanding check jira, bank memorandum kan jedhu ni jira. Inni lammaffaan ireriidha. Sababa kanaaf garaagari ta'u unbalanced ta'u jechuudha. Isaan kana yoo reconcile goone garuu balansiin isaanii normaalii dhufa jechuudha. Tokkoon isaanii waliin ilaala. Deposit in transit, outstanding check maal akka ta'e, bank memorandum maal akka ta'e, ireriin maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Sirriitti na caqasaa bakka kanatti. Maaliif kana sirriitti qabattan jechuun afaan kana salphumatti hojjechuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Tokkoffaan outstanding check jechuudha. Reconciliation kun kan barbaachisu. Egaa amma outstanding check kan jennu these are check issued or written by depositor or by business but are not paid by bank jedha. Kana jechuun cheekiin hin barreeffamaaf amma kaastamerii tokkoof barreeffama. Dhaqiitii maallaqa hamma kana baasii jedheetu jechuudha. Amma kaastamerii isaaf fakkeenyaaf kaastamerii isaaf waa kaffala yoo ta'e jechuudha. Kaampaaniin tokko dhaqiitii birrii hamma kana baafadhu jedheeti baankiitti ergaa jechuudha. Baankii cheekii barreessaaf hamma kana baankiin akka baasuuf fakkeenyaaf birrii 1,000 yoo ta'e birrii 1,000 dhaqii baankiidhaa baafadhu cheekii barreessaaf. Yeroo cheekii barreessu kana egaa amma akka kaffalameetti ilaalaa jechuudha kaampaaniin sun. Financial statement isaa kaashii isaa amma hir'iseera jechuudha amma kaampaaniin sun jechuudha. Kaash jedhee fakkeenyaaf kaash jedheeti credit godheera amma akka kaffaleetti ilaala kaampaaniin sun baaseera jechuudha. Garuu kastameriin sun baankiidhaa hin baafanne jechuudha. Dhaqee hin fudhanne baankiidhaa kastameriin sun. Kanaafiyyuu amma maal gochuu qabaa? Baankiin sun dhaqee hir'isuu qabaa jechuudha. Baanki statementii isaarraa yookiin statementii qopheesse sanarraa kaashii isaa hir'isuu qabaa jechuudha. Durumayyuu kaampaaniin hir'iseera garuu baankiin hin hir'isne. Time laagiitu jira jechuudha. Apiriilii amma fakkeenyaaf apiriilii tokko haa jennu fakkeenyaaf kan kaampaaniin cheekii barreesse jechuudha. Cheekii barreesse. Garuu immoo Mr. Tolaa kan jedhamuuf yoo ta'e amma cheekiin kan barraa'e Mr. Tolaan immoo meeyii tokko dhaqa. Meeyii tokko baafachuu dhaqa yoo ta'e time laagii jira. Amma apiriilii kanaa fi meeyii kana gidduutti baanki statementiin isaanii maalidha? Garaagaridha jechuudha. Maaliif dhaqee hin baafanne kaampaaniin kaashii isaa hir'iseera. Baankiin garuu kaashii hin hir'isne. Kanaaf hir'achuu qaba jechuudha. Inni kan biraan deposit in transit. Deposit in transit kan jennu immoo these are deposit made by depositor or business but not appear on bank statement jedha. But do not appear on bank statement jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf
Dipoozitarii yookiin kaampaaniin tokko maal godheera yookiin dhaabbanni biizineesii tokko kaash jedhee galmeeffateera, seer revenue jedhee galmeeffateera. Garuu dipoozitiin suni maalidhaa? Maallaqa fudhateera kaampaaniin sun. Garuu baankii irra dhaqee akka baankii kaampaaniin suni kaash jedhee galmeeffateera dura. Buukii isaa irratti jechuudha. Kaash jedhee galmeeffateera akka kaffalameefiitti ilaalaa jira jechuudha. Baankii bira immoo baankiitti immoo dhaqeen kaffalamne maallaqni sun. Akkuma nama isiniin jedhe fakkeenyaaf Apiriilii irratti maal gootu isinii? Apiriilii irratti dippoozitii jettanii kaash jettanii galmeeffattanii. Mister Tolaan akka isiniif kaffaleetti ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf seer revenue jenne meeshaa wayii gurgurtanii kaash jettanii galmeeffattaniittu seer revenue jettanii fakkeenyaaf 1,000 galmeeffattaniitu. Garuu maallaqni kun dhaqee baankitti isiniin kaffalame. Apiriilii irratti amma dippoozitiin suni kan isin galmeeffattan kaampaaniin sun kan galmeeffate Apiriilii waanii. Maallaqni sun immoo Meey irratti yoo kaffalame taayim laagiitu jira jechuudha kana gidduu. Baankiin hin galmeessine jechuudha. Kanaaf maalidhaa? Baankiin galmeessuu qaba jechuudha. Karaa biraa maalidhaa? Akkaawuntii keessa maal gochuu qaba jechuudha? Baankiin dabaluu isinii qaba jechuudha. 1,000 yoo ta'e Deposit in transit karaarra kan jiru jechuudha. Karaa biraa karaarra kan jiru kaampaaniin galmeeffateera kaash jedhee galmeeffateera. Garuu baankitti dhaqee ganaa kaffalama karaarra jira jechuudha. Deposit in transit kan jennu kanadha jechuudha. Kanaaf baankiin maal gochuu qaba? Deposit in transitii kana ida'uu qaba jechuudha. Baankii statementii isaa irratti. Outstanding cheekiin faalluma sanaati akkuma olitti isinii kaasaa ture jechuudha. Faallaa sanaati. Karaarra cheekii ganaa sin kaffaltan jechuudha. Cheekii jettanii sin kaffaleerattanii ilaaltu. Baankiin garuu maalidhaa? Kastameriin keessan garuu baankiidhaa maallaqa sana kan hin fudhanne jechuudha cheekiin. Kanaaf baankii statementii irraa hir'achuu qabaa jechuudha. Kuni peer baankiidha kan ilaalaa jirru kun jechuudha. Peer baankiidha. Deposit in transitii, outstanding cheekii kan jennu. Inni kan biraan bank credit memorandum kan jennu kana jechuudha. Inni kun immoo these are memos sent by bank indicating credit or addition given to the business for collected amount and not yet recorded in book of business jira. Kana jechuun immoo these are memos sent by bank. Memo baankiidhaan kan barraa jechuudha. Maali akkamidhanni kuni kana jechuun kaampaaniin hin galmeeffanne jechuudha. Kaampaan credit memorandum kan jennu maallaqa hamma kana siif sassaabeera jedhee dokumentii waliin itti ergaa jechuudha. Hamma sassaabamee fi dokumentii sana itti ergaa jechuudha kaampaaniitti. Kaampaaniin hin galmeeffanne. Akka ejentiitti waan fayyaduuf baankiin immoo not receivables ta'uu danda'a. Interestii sana ta'uu danda'a. Sassaabeefiiti maal godhaa? In ergaafi jechuudha. Dokumentii isaa duukaa in erga gara baankiitti jechuudha. Inni kun maalidhaa? Bank credit memorandumidha. Kana jechuun not receivablidha yeroo baay'ee bank credit memorandum kan jennu jechuudha. Bakka kaampaanii bu'ee yeroo sassaabuufi kaampaaniin akka sassaabameeru agarra. Dhumuma ji'aa irratti gaafa itti ergamu sana qofaa argaa jechuudha. Bank credit memorandum kan jennu kanadha jechuudha. Bank debit memorandum kan jedhu immoo these are memos sent by the bank indicating deduction from bank depositor account not yet recorded in book of the depositor or the company jechuu dandeenya. Bank memorandum bank debit memorandum kan jennu immoo maallaqni baheera sababa kanaaf baheera jedheeti miimoo qopheessaaf akka dookumentii wayii qopheessaa fi saabooddee gara baankiitti gara kaampaaniitti ergaa jechuudha. Kaampaaniin hin galmeessine. Amma credit memorandumii maallaqatu sassaabameef depositorii yookiin biizinesii sanatu hin argine jechuudha. Hin ida'amaaf bank credit memorandumiin balance per bookiitti ida'ama. Inni bank debit memorandumiin immoo paymentii raawwate yookiin maallaqa hamma bahee tokko jechuudha. Cheekii ta'uu danda'a. Amma bank service charge jechuudha. Bank service chargein kuni baankiin tajaajila waanii kaampaanii sana tajaajile bakka baankii sana bakka kaampaanii sana bu'ee tajaajiluuf maal godha? Service charge irraa murata jechuudha. So amma
baank service charge kana kaampaaniin sun hin agarree jechuudha. Kanaaf maalidha baankiin irraa kutatee irraa ergaa dookumentii immoo qopheesseetu itti ergaa jechuudha. Sababa kanaaf irraa citeera buukii kee irraa hidheetu itti ergaa dhaqee irraa kutuu qaba jechuudha. Baank credit memorandamiin balance per buukiitti ida'ama. Baank debit memorandamiin immoo maal godhaa balance per buukii irraa ni hir'ataa jechuudha. Dishonored check kan jedhu kun immoo these are check initially deposited by depositor but later bank fails to credit the depositor account in the bank because there were no sufficient fund in account of drawer and maker in jirenne drawer in jirenne pay in jiran jenne yeroo dura amma gaa kana keessatti amma Mr. Tolasaa kan jedhu amma meeshaa wayii isinii bitee isinirraa bitee jechuudha. Meeshaa wayii isinirraa bitee maal godhaa dhaqii baankiitti kaffalii jettuun baankiitti kaffalii jettuun sin galmeeffattaniitu akkuma tokko jettanii galmeeffattu fakkeenyaaf kaash jettanii seer revenue jettaniiti kuma tokkoon kireediit gootu jechuudha. Yookiis account receivable jedha bakka wanti kana no matter kaashuma jedha. Egaa akkana jettanii deebiit gootanii seer revenue kireediit gootanii dhaqii baankiitti kaffalii jettanii galmeeffattaniitu sin garuu galmeeffattaniitu gaafa maallaqa sana isa siniif dhiifama Mr. Tolasaa kan jedhamu kun dhaqiitii achii baafadhu siniin jedha achitti kaffalee soo hin taane dhiifama dhaqii maallaqa kana dhaqii baafadhu jedheetu achitti cheekii siniif barreessa Mr. Tolasaan seer revenue jedhee kan galmeessin kaash jettanii seer revenue jettanii galmeessaniitu dura akka revenue keessanitti galmeessaniitu jechuudha. Gaafa Mr. Tolasaan kun baankiidhaa dhaqxee fudhatta jedheeti cheekii siniif barreessa gaafa baankii dhaqxan sana buukiin yookiin akkaawuntiin Mr. Tolasaa kuni maallaqa sin barbaaddan sana hin qabu. Kanaaf baankiin maal jedha? Baank akkaawuntiin yookiin buuk akkaawuntiin Mr. Tolasaa insufficientidha jedheetu sin deebisaa jechuudha. Sun dura galmeeffattaniitu. Kanaafiyyuu yeroo achi dhaqxan maalidha? Gahaa miti maallaqa sana kaffaluuf buukiin akka Tolasaa Mr. Tolasaa sun jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Baankiin sin deebisa. Inni akkasii not sufficient fund jedhama jechuudha. Or dishonored check jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu isa dura galmeessitan kana maal gochuu qabdu? Balleessuu qabdu. Irraa hir'isuu qabdu jechuudha. Sun dura sin akka fudhattaniitti galmeessitanii jechuudha. Kanaaf hin fudhanne waan ta'eef maal ganaa fudhattu waan ta'eef maalidha? Hir'isuu qabdu jechuudha. Peer buukii jechuudha. Peer baankii otoo hin taane peer buukii jechuudha. Kan isin hir'isuu qabdan. Inni akkasii dishonored check jedha. So inni kan biraan ireeriidha. Ireerii jechuun immoo akkuma isiniin jedhe ireeriin kun tarii baankiitu hojjeta tarii maal godha kaampaaniitu hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe 5,000 jedhee kan galmeessuu qabu maal godha 500 jedhee tarii galmeessuu danda'a. Yookiin baankii yookiin kaampaaniin tokko jechuudha. Yeroo kana garaagarummaan baank faayinaanshaal isteetmentii fi kaampaanii faayinaanshaal isteetmentii garaagari ni ta'u jechuudha. Inni akkasii ireeriidha. Amma akkamitti isinitti fakkaate foormaatii akkasii qaba. Baank rikoonsileeshiniin jechuudha. Kaash baalaansiin peer baank isteetmentii peer buukii. Warreen amma isinitti dubbachaa ture keessaa yeroo adjestimentii hojjettanii baalaans peer buukiitti kan adjestimentiin hojjetaman deposit in transit outstanding check balance peer bank ireeriidha. Kani peer buukii immoo check printing or asset revenue service charge bank ireerii fi inni kan biraan maalidha? Not receivable kan jedhamu fa'i inni jiru asitti dabala asitti tarii dagadheeni kan hambise. So inni asirratti gaama deposit in transitiin hin ida'ama. Balance peer bankiitti jechuudha. Hin ida'ama. Kana hin ida'atu yeroo adjustment hojjettan. Outstanding check immoo ni hir'istu. Balance peer bankii irraa jechuudha. Ireeriin immoo ni ida'ama yookiin hir'achuu danda'a yookiin ida'amuu danda'a. Akkamitti yoo balance peer bankii under state godhe ida'uu qabdu. Yoo over state godhe hir'isuu qabdu jechuudha. Ireeriin sun.
Inni kan baankii immoo jechuudha. Peer buukii yookiin kan kaampaanii jechuudha. Peer buukii isheen jettu kun kan kaampaanii jechuudha. Peer buukii kan asirratti argaa jirtanii. Kan isaa immoo check printing or service charging ni hir'atti. Buuk irreeriin kun immoo ida'amuu danda'a, hir'achuu danda'a. Kana jechuun yoo overstate godhe ni ida'ama, yoo understate godhe ni hir'ata jechuudha. Not receivable fi interest earned immoo maal godhama? Ni ida'ama jechuudha. Balance pair buukiitti ida'ama jechuudha. Not receivable or interest earned kun jechuudha. Dhumarratti balance pair bank statementii fi balance pair buukiin walqixa ta'uu qabu jechuudha. Isa kanadha. Fakkeenya tokko ilaallu wees ilaaluuf fedheera waan yeroo dheeraa nutti fudhatuu fi fakkeenya isaa paartii biraa keessatti isinii hojjedhaa dhiifama. Har'aaf kanuma irratti nu ga'a. Fakkeenya isaa paartii biraa keessatti isiniif qabadhee dhufa. Yoo isinirratti dheerate isin nuffisiisuu danda'a jedhee waan yaadee fi kanan dhiise itti fufuuf yaadeen ture. Daqiiqaa dheeraa waan itti fudhateef dhiiseera. Paartii biraa keessatti egzaampilii isaa isiniif qabadheen dhufa. Garuu tiyoorii isaa bifa kanaan qabadhaa. Har'aaf horaa bulaa galatoomaan isiniin jedha.